Nuudhiyaadha dhaggeeffattootteennaa oduuteen jalqabaanii Malaawwitti lammiileen Itoophiyaa 72 seeraan alaa biyyattii seenan to'annoo jala oolfamuu poolisiin biyyattii beeksise. Awwaalchi jumlaa lammiilee Itoophiyaa ta'uun ol jedhamee 25 argamtureen dabalatee awwaalchi namoota biraa 4 argamee jira. Mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni baqattoota dhimma kana hordofaa akka jiran himan. Zalaalam Taadessaa dabalata qaba. Tibbana Malaawwitti awwaalchi reeffa lammiilee Itoophiyaa ta'uun oolle jedhamee 25 argamu hordofee dhiironni lammiilee Itoophiyaa ta'an kan biraa 72 to'atamuu fi awwaalchi namoota 4 argamuun ibsame. Namoonni kunneenis bakka itti dhokatanii turan bosona eegamu keessa kaaba daangaa biyyattii magaalaa Kaarongaa keessatti to'atamuu poolisiin Malaawwii beekseera. Kana malees lammiileen Malaawwii daddabarsa lammiilee Itoophiyaa kanneen keessaa harka qabaachuun shakkaman 10 to'atamaniiru. Onkoloolessa 20 bara 2022 biyyattii keessatti bulchiinsa Mzimba bakka jedhamuu fi bosona mootummaan eegamu keessaa ture bakki awwaalcha jumlaa namoota 25 kan argame. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Malaawii waliin ta'uun dhimmicha qorataa akka jiru dubbii himan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Mallas Alam dubbataniiru. Bakki awwaalchaa kunis bakka amma lammiilee Itoophiyaa 72 gaafa onkoloolessa 21 bara 2022 itti to'ataman irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 300 irratti argama. Ijoollee dhiiraa naannichaa kanneen damma bosonicha keessaa muruu deemantu jalqabaa foolii qaama namaa tortoree cimaan itti dhufnaan booda immoo mataa dabalatee qaama nama biraa arguu dubbatan. Ijoolleen kunneenis waan argan jaarsolii ollaa isaaniitti erga himanii booda dhimmichi poolisiitti himamuun gara bosonichaa deemuun bakki awwaalcha jumlaa sun adda baafame. Kamisa onkoloolessa 20 bara 2022 ganamas dabalataan awwaalcha namoota 25 guyyaa roobii argameen alatti bakki namoonni 4 itti awwaalaman argamutu gabaafame. Ministeerri dhimma nageenyaa biyyattii Jeen Shendeeza kan bakka awwaalcha jumlaa kanatti imaluun argan madda du'a namoota kanaa adda baasuuf qorannoo gaggeessuuf aangawoonni karoora qabachuu dubbataniiru. Namoonni amma to'atamanis karaa seeraan alaatiin waan biyyattii seenaniif deebisanii gara dhufanitti geeffamu. Eebila darbe keessa baqattoonni seeraan alaa 140 poolisii Malaawiin to'atamanii ture. Isaanis lammiilee Itoophiyaa 130 jaha lammiilee Baanglaadeshii fi tokkommoo Paakistaan irraa turan. Namoonni karaa seeraan alaa biyyattii seenuun to'ataman kunneenis himannaan irratti dhiyaachuuf jira. Ammas lammiilee Itoophiyaa 72 fi lammiilee Malaawii 10 kamisa to'ataman dhiyeenyatti mana murtiitti dhiyeeffamuun himannaawwan hedduu daddabarsa namoota seeraan alaa fi seerawwan immigireeshinii cabsuuf deebii akka kennan taasifama jedhameera. Haaluma wal fakkaatuunis dhaabbanni baqattoota idil addunyaa IOM ibsa onkoloolessa 20 baaseen dhimma awwaalcha jumlaa lammiilee Itoophiyaa Malaawiitti argameen gadduu fi yaaddoo ibseera. Lammummaa fi haalli du'aa namoota kana qoratamaa jiraachuu kan ibsee dhaabbanni kun Malaawiin godaantota gara Afrikaa kaabaatti imalaniif daandii akka taates kaaseera. Awwaalchi jumlaa kun argamu hordofee mootummaan Malaawii balaaleffatee qorannoon akka taasifamuu fi namoota keessa qaban irratti tarkaanfiin cimaan akka fudhatamuu ibsa baasen beeksise. Dabalataanii daangaa biyyattii irratti to'annoo cimaa geggeessan himu mootummaan. Haa ta'u malee namoonni nama daddabarsan hedduun gaanfa Afrikaa irraa dhufuu himata. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad waraanni naannoo Tigraay keessa geggeeffamaa jiru xumuramee nagaan akka bu'u dubbata. Waraanni waliigaltee namoomatiif jecha baatiiwwan 5 dhaabbatee ture Agaay keessa deebi'ee yeroo sadaffaa fi eegaluun lolii cimaan geggeeffamaa jira. Torbee kana loltoonni Itoophiyaa fi Eertiraa magaalota Tigraay deebi'anii qabachuun dhagahamaa jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmad kana kan jedhan sirna wiirtuu gabbisa dandeettii naannoo Oromiyaa magaalaa Buraayyuutti ijaarame onkoloolessa 20 bara 2022 wayitaa eebbisiisanittidha. Ministeerri muummee Abiy kana kan dubbatan yeroo humni waraanaa biyyattii naannoo Tigraay keessaa magaalaa Shiree fi Kooram qabachuu beeksisettidha. Mootummaan Itoophiyaa walabummaa biyyaaf jecha buufataalee xiyyaaraa naannicha keessaa fi dhaabbilee federaalaa to'achuuf waraanicha gaggeessaa akka jiru ibseera. Mariin nagaa gamtaa Afrikaa jalatti gaggeeffama jedhames onkoloolessa 24 fuuldura kanaatti qabameera. Mootummaan Itoophiyaa marii kana irratti hirmaachuuf qophii ta'uu beeksus gama TPLF'n marii amma karoorfame kana irratti hirmaachuu laalsee wanti dhaga'ame hin jiru. Waraanni naannoo Tigraay sadaasa 4 bara 2020 eegaluun booda gara naannolee ollaa Amaaraa fi Afaaritti babal'achuun lammiileen miiliyoonaan lakkaa'aman akka jireenya isaanii irraa buqqifaman taasiseera.
waraanni waliigaltee namoomaatiif jecha baatiiwwan 5 dhaabbatee tures hagayya keessa deebi'ee yeroo sadaffaaf eegaluun lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Ministeerri muummee Abiy garuu haalli kaaba Itoophiyaa jiru xumura ni argata, nagaanis ni bu'a, misoomaan obboloota keenya Tigraay cinas ni dhaabbannaa jedhan. ብልጽግናችንን በእኛው ዕድሜ እናያለን። badhaadhina keenya umriima keenyatti argina. wal gargaarree haa hojjennu, tokko haa taanu, sanyiin waliin qoodnu, amantiin waliin qoodnu, wal haa jaallannu. Itoophiyaan biyya nu geessudha. haala kanaan imalli badhaadhummaa keenya ni ariifata. yeroo gabaabaatti akka ta'us abdiin qaba. haalli kaaba Itoophiyaa jirus ni xumurama, nagaa ta'a. akkasiin wal waraanaa ittiin fufnu, obboloota keenya kaaba jiran cinaa dhaabbannee misoomsuuf yeroon isaa dhiyoo akka ta'u abdiin qaba. galatoomaa. Ministeerri muummee Abiy yeroo gabaabaatti nagaanis ni bu'aa, waraanichis ni xumuramaa haa jedhan malee karaa marii nagaa ta'uu fi waraanicha injifachuun ta'uu wanti adda baasanii himan hin jiru. mariin nagaa karoorfamus waraanni naannicha keessaa akkuma itti fufetti jira. waraana marroo sadaffaaf Tigraay keessaa raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota TPLF gidduutti gaggeeffamu keessatti waraanni Eertiraa hirmaachaa akka jiran TPLF dabalatee biyyootni lixaa himaniiru. Eertiraan waraana marsaa jalqabaa keessattis hirmaattee ture. mootummaan Itoophiyaa jalqabarra loltootni Eertiraa waraanicha keessatti akka hin hirmaanne haaluun boodarra akka gadhiisanii ba'an ibsee ture. Dhaggeeffattootni oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii ji'a 3 dura aangoorraa akka buqqifame Boris Johnson deebi'ee ministeera muummee UK ta'uuf dorgomuu malaa jedhan. kun ergaan Liz Truss guyyaa 44 booda aangoo gadhiisuun isii kalee beeksifte. Johnson deebi'ee ministeera muummee ta'uu fi hirree argatte taanaan seenaa UK keessatti waggaa 140 booda seena deebi'ee raawwatamee jedhan. Iraan dorgommii waancaa addunyaa Kataaritti barkan geggeeffamu keessaa kaaqamtuu fi federeeshinii waldaa kubbaa miilaa addunyaa FIFAn gaafatama. Gaaffii kun kan dhiyeesse garee kubbaa miilaa Iraanii fi namoota ispoortii beekamoo. Isaanii Iraan keessatti dubartoonni isteediyamii akka hin seennee fi faallaa seerawwan FIFA ta'uun mootummaan jidduu galee jechuun himatan. Galaan Black Sea gubbaatti xiyyaarri waraana Raashiyaa kan UK cinaatti misaayil dhukkaasu ministeerri ittisa UK ibse. Akka UK jetteetti xiyyaarri Raashiyaa kunin adoo UK daangaa Black Sea to'achaa jirtu misaayil dhukkaasee jedhan. Raashiyaan gamisiitiin ammoo rakkoo teknikaa irra kan ka'een muddatee jedha. Bokkaa guddaa Naayijeeriyaatti roobanii namoonni miliyoona 2.5 deeggarsa barbaadu UN ibsa. Akka dhaabbatichi jedhuutti namoonni 8,000 koleeraan qabamanii jiru. Namoonni 300 ammoo dhukkubichaan du'anii jiran. Naannolee Naayijeeriyaa 36 keessaa 34 lolaan miidhamanii jiran. Ajajaan waraanaa kadheen kana mootummaa Burkina Faso fonqolchee pireezidantii ta'uun muudame. Kaapteen Ibrahim kan umriin isaa ganti 34 naannolee milishootaan to'ataman akka deebisuu fi filannoon adoolessa bara 2024 keessa akka taatu waada gale. Ji'a 8 keessatti mootummaan biyyattii marroolaan fonqolchan. Mormiin mootummaa waraanaa Chaad keessatti deemaa jiruun namoonni 50 du'uu hordofee sa'aatii seeraan daangeffame. Erga pireezidantii Idris Deebiin waggoota 30 ol biyyatti bulchi du'e Chaadiin rakkoo hamtu keessa jirti. Amma mormitoonni biyyattiin akka demokiraasiin bulchan gaafachaa jiran. Zaambiyaatti dubartiin tokko butamuu isii sobuun hidhamte. Dubartiin tunin adoo mana amantaa deemuu butamee jettee maatii isiitiif bilbilti. Akka poolisiin jedhuutti garuu butamuu adoon taane dubartiin tunin maal jaalala isee turti. Magaal Finfinneetti bifa kan duraan hin beekamneen yakki daa'imman irraa raawwatamu dabalu poolisiin magaalattii beeksise. Koomishiniin poolisii magaal Finfinnee Daayireektara Kominikeeshinii Kataan Koomaandar Marqos Taddasaa daa'imman irratti kanaan dura yakki raawwatamu turuu hima. Yeroo dhiyoo as garuu yakkootni suukaneessoo fi adda ta'an raawwachuu eeruun kan isaan ga'uu himan. Yakkichi kanaan duras kan raawwatamudha. Amma garuu bifa adda ta'een karaa nama suukanneessuun raawwatamaa jira. Yeroo darbee daa'imman 2 hojjettuu manaan ajjeefamuun ni yaadatama. Dhiyeenyas daa'ima Abubakar jedhamu daa'ima waggaa 5 irrattis yakki ajjeechaa raawwatameera. Dhugaa dubbachuudhaaf yakki daa'immanii fi dubartoota irratti raawwatamu akka Koomishinii Poolisiif magaalaa Finfinneetti isaan kaanirra xiyyeeffannoon addatti kennamee yakka qulqulleeffamee murteen itti kennamudha. Bara 2014 keessa yakkoota raawwataman keessaa parsantaa 77 ta'u irratti qorannoon gaggeeffamee murtoon akka kennamu ta'eera. Amma garuu yakkoonni adda ta'an daa'imman irratti hojjetaman jiru. Yeroo baay'ee daa'imman irratti yakka kan hojjetu namoota isaanitti dhiyaatudha. Kun ammoo yakkicha ittisuudhaaf to'achuuf rakkoo ta'a. Koomaandar Marqos ajjeecha daa'ima Abubakar jedhamirraa raawwatee fi yakkichi akkamiin ittisuu danda'amaa akka jedhirraatti akkan jedha.
baay'ee kan nama gaddisiisu daa'imni kun gaafa guyyaa 5 ji'a lammaffaa bara 2015 gara sa'aatii 11 walakkaa bade guyyaa 2 booda naannoo mana jireenya isaaniitti reeffi isaa argame baay'ee nama gaddisiisa uummata hunda nuyinis yakka laphee keenya cabse ture kan irratti raawwate shakkamtoonni muraasni qabamaniiru qorannoon itti fufeera bu'aasaa kan ibsinu ta'a yakki kun haala kanaan daa'imman irratti raawwachuun qorannoo bal'aa gaafata yakki raawwatu miidhaa saalaa qofaa miti kanaan duras dubartoota irratti ture kan gaggeeffamu warra dhiiraa irrattis raawwataa jira humni isaanii qisaasessuun jira ajjeechaan adda ta'es irratti raawwachaa jira callisnee dhimma hafuuraa waliin walqabsiifnee hojii seexanaatii kan jennee dhiisnu miti furmaanni isaa harka keenya keessa jira maatiin ijoolleen isaanii eessa akka oolan eenyu waliin akka oolan beekuu qabu haala ijoollee isaaniis hordofuu qabu maaliif gadde maaltu mudate jedhanii itti dhiyaachuudhaan hordofuu qabu namni biyya isaa jaallatu hunduu daa'imman kunuunsuu fi jaallachuu qaba. Jidabree magaal Finfinneetti hojjetuu manaa daa'imman obbolaa lamaa haal suukaneessa ta'an ijjeeftee poolisiin to'atamte. Ajjeechaan jiraatonni naannichaa suukaneessaa jedhaniin kun kan raawwatame daa'imman lamaan umriin isaanii waggaa 2 fi 3 ta'anirraatti. Akkuma kana daa'imman hedduun magaalicha keessatti dhabamuun miidiyaalee hawaasaa irratti ibsamaa jira. Gara ispoortii ceenuu taphoonni Pirimeer Liigii Ingilizii dhumtorbe kana taphatamu kanfaa irratti haasa'uu fi waayilkii Zalaalem Taaddasaana biraatti argama zaloo taphootii gugurdoon jiran kanfaa. Asilee galatoomii taphootaatiin dura waa'ee Kiristaanoo Roonaaldoo irratti odeeffannoo xiqqoo dubbadha. Taphataan kun tapha Maanchister Yuunaayitid Tootanam waliin taphatee injifate irratti jechuudha. Osoo taphni xumuramiin daqiiqaa 89 irratti dirree keessaatii bahee jira taphattoota kaan dhiise akkasumas gammachuu isaanii injifannoo argatanillee waliin hin ibsanne yookaan hirmaanne jedhame taphataa ganna 37 kana leenjisaa Man United Erik ten Hag taa'umsa jijjiirraa kaa'uurraa kan ka'e mufateeti jechuudha kan dhiisee bahee tapha Chelsea wajjin Manchester United booruu qabu irratti immoo garee United keessatti hin hammatamne sababni isaa adabbii isaaf malu argachuu qaba jechuun leenjisaa Man United dubbatee jira. Taphoota ittaananiin Everton Crystal Palace waliin taphata. Tapha biraatiin Everton Crystal Palacein keessummeessaa dirree isaa irratti gareen Frank Lampard tapha kana injifachuuf taphata. Bara darbe injifannoo Crystal Palace irratti argataniin gadi bu'uurraati kan isaan oolanii. Palacein injifachuun immoo ammatti cimuun mala. Frank Lampard dhiibbaa jala jira. Akkasuma guyyaa kaleessa Aston Villa Fulhamin injifatame. Steven Gerrard hojii leenjisummaarraatii ari'amee ture. Tarii Lampard kan hin injifanne yoo ta'e tapha Crystal Palace waliin gaggeessan kana akkasuma ari'atamuu malaa jedhanii kan kaasan ni jiru. Man City Brighton waliin taphata. Brighton ga'umsa gaarii irratti argama. Man Citynis akkasuma jechuudha yeroo darbee Liverpoolin injifatame malee Man City tapha kana yoo injifate akkasuma waancaa bara kanaaf dorgommii taasisan kan cimseetti fufuutaa jechuudha. Kan biraa taphni jabaan eegamu Chelsea fi Manchester United gidduutti kan gaggeeffamudha. Bara kana Manchester United Liverpool Arsenal fi Tottenhamin injifatee jira. Amma Chelseadhaanis kan injifatu yoo ta'e kilaboota gurguddoo Man City irraa kan hafe jechuudha. Bara kana injifachuutiin milkaa'u jechuudha. Liverpool Nottingham Forest waliin taphata. Nottingham Forest bara kana kan isaan ol guddatanii Liverpool West Hamin injifatee amma bayyaannachaa jira. Mo Salahnis garagalchii lakkoofsuutti deebi'ee jira. Darwin Nunes illee akkasuma jechuudha. Roberto Firminoon illee gama Liverpooliin ga'umsa gaarii argisiisutti jiru. Liverpool gara morkiitti kan deebi'e fakkaata asili. Dilbatarra immoo Southampton Arsenal waliin kan morkatan ta'a. Arsenal bara kana liigii Premier League dursaatii jira. Odeeffannoon ispoortii kana fakkaata asili. Galatoom Zale. Galatoom. Dhaggeeffattoota sagantaan irraa ganuma nagaa galgaloo.